jireenyaan dhawwate hirribni akkanaan qabamu. Buli manni kun sifa bal'atu. Manni kun sifa bal'atu. Manni kun bakka rafi. Ani immoo har'a anis eenyu akkan ta'e si agarsiisa. Anis waxaa jedhee fataa jedhee bula. Manni acaqnaa hin dhageesse hojii. Of danda'e bakka. Nan dhageessu miti. Nabboomamu miti. Of danda'ee jira. Kanuma guddaa hin mana irraa qabdi. Na gurguru. Gursummaa gandaa dhiisa. Gursummaan nama dhiistu hin jenne gursummaa fi daanqoo qe'ee diigdee ani biyya keenyatti. Gursummaa laal. Qe'eetti yoo deebites balaa dhala waraanuma dhamanni isheen jirtu. Goodaatti illee gursummaan ganaa achi teessee sada biyya Arabaaddoo isheen jirtu asitti na diiguuf laa Finfinnee. Walii ginaan jedhe. Walii gina. Ijoolleen hoo? Ijoolleen immoo marakoo qabure. Ergaa natti waamamin jettee niitii kun jedhamin ergeette kootu walii gina marakoo qabure. Mana kootii ol taate kamti ni jikkoota? Bakka ergaa mirga koo naa dheegne ati eenyu si tuqaarratti akka abbaa manaa tokko irratti illee gadi baatee uffata biiganurraa taa'i jireenya keenya hin jeeqin guyyaa tokko illee jettee. Tatanaan kootu akkatti barana na gubde barbareen na gubeen beeku. Sinin jaa? Haka okan mucaan lama ka'a? Ni jita? Ta'i kottu. Naa biratti waan sitti muka. Naa kotta'i. Nama maaliif jira? Kaameraan jira kuno? Haadha gaana hiriyoon diti. Ani waan mani jikoon argi waan gurra koon dhageenya seeta waan ati tokko kotta katattaran jira. Jira dhiisi bu. Kubbina dhiise. Annoo dubbuma kaameraa kanan jibba. Asatti kaameraa fuulduratti natti dubbattu kanuma jibba. Kaameraa fuulduratti natti dubbattu? Dhoksasti dubbadhu re? Eega. Nama kaameraa maal godhettee as keessa? Booriif taane jechuudha. Jiraan akkas godhee, jiraatu akkas godha, isa takkas balleessa, isa takkas na lola, isa takkas na godha kan jetturra uummanni kun haa dhaga'umma. Maal dhaga'u? Maal dhaga'u? Akkati humna kootii ol taate, akkati mataa kootti fincaa'aa jirtu, akkati ajaja koon fudhan. Amma ooyi jira. Akka gursummaa gandaa nama qoccolaa ooltu. Dhaggeeffadhu. Uummata kana dhufee mana keessii bushamu akka isaanitti beeksisa baastee himta. Mana koo bulchachuu dadhabeera. Kanaafuu ufanii hundi isaanii ufanii haa bushanii reemoo akka. Rakkina kee akka dhagaaniif. Boruuf taan. Maaliif jira anuma faana bareedu maaliif anumatti himtu maaliif anuma gorsitu. Maaliif anuma gorsitu. Maaliin didde maaliin didde. Ani koo mana kootti sitti gungumee dadhabee namni biraan kokkutee karaa waatsaappii waan ati guyyaa guutuu gootaa ooltanitti. Jira ani hojiin hojjedha abbaate maal kukkutu immoo. Maaliif nisaan kukkutan? Galli namaa akkasitti ulfoofteetti akkasitti mucabaatti akkas gooteetti maal jettee har'a manni viidiyootti gadhiifte. Ishee maal naan jette? Ishee kan koomaa. Yaa ishee sattan beekana ishee natti kaasin. Han koomaa sitti nimnee reessa ishiin ana maqaana gurraachestu fayyoo mucaa qabdii jaarsa ishii duraanii mucaa ishii biyya ishii baal ana biyya eessaan jira seeta biyya ishiitti mucaa qabdii baal amma ishiitti gaama nama ashaasa maal jedhe. Ani koo fayyoo ani tamaneen fuudheera. Mucaa qabaachuu dhiste deebilee mucaa yoo qabaatte waan kun waan addaamti. Kan ati amani garuu isheen duubarraa maqaana gurraachisiiti. Ani garuu maqaan isheen gurraachisine jira waan itti beeku qabdu waan mariilii isheen hojjetatte waan isheen irra jiruuni. Wajjiniin soqolatiin wajjin soqolattee balee naxalaa kee kutattee olii gadiin kaatiin wajjinii. Jira ishee afaan isheen irraa maa hin qabattu ree anarraa maan qabattu. Eessattiin ishee beekisi. Dhimma ishiiti ati kanaafuu isheen beektu miti ani ofirraa deebisaa siin jedheera kan maadhatti anuma gadi qoccoo. Dhiisii waan isin nageessama nageessu. Ana no irrayoonni kun arrabsu na caqacaqa oolanii guyyaa guutuu WhatsAppidhaan itti. Waan eenyuun sodaadhu bakka maal fidu human gadi cira amma gaafa isheen nan dhiisne tan. Kene bira ishee natti kene bira. Hin ka'u maaliif hin ka'a? Ati anuma narra deemi narra dhaabbadhu bakka bara dimokiraasii ta'e bara yaada ibsachuun keessa jiru bara. Ana moo sidha dhiibniiti mana kanatti annumte waan ta'u hin agarre. Ani waa'ee dubartii kana dhiibname. Mana kanatti eenyudha dhiirsifniitiin eenyu dhiirsa eenyu niitiin kana magilcha godhatti ana moo sidha dhiirsi ana moo sidha niitiin kana tokkoon keenya wal barsiisuun nurra jira eenyudha niitiin eenyu dhiirsi kan manatti niitiidha bakka niitii ataan immoo waan hin jedhu dhageessa. Funyaan koo cabsitee jira duruu funyaan hin qabu baay'inaan hin alassan. Beeksilee ana sitti beeksilee raare. Amma yoo dhirsa taate jira waan ana ilaallatu yoo fi ana ofirraa deebisuun qabu. Ana dhabe qaanitti gaafatamu waan sitti dhufuuf. Kun akkasan ta'etti natti himta malee. Kana waan ishee maa fi dubartiin jetti xurumbaa ishee baraaraa goote jechuudha deessee fayyoo jechuun fayyoo saalfachiisu fayyoo ol galchuuf malee. Isa oduu ganda'an hin danda'u isan danda'an. Dhirsiifniitiin eenyudha mana kanatti. Dhirsiisiidhaan jedhee barre. Bakka kana boodee waan hin jedhu dhageessa. Waan si ajaju dhageessa. Akkas taana. Niitiin nadhiisaan jirtu kaan immoo ishee dhagee mataan kun bakka guyyaa guutuu duwwaa na ta'e oola waan isheen gootu irra. Manatti nan arrabsiisinii. Si maal godhattee si arrabsite?
Rijo tokko na arrabsani manatti. Maal godhe? Akkatti nama buna sinii tokko dhuguu dhabe ko kaafee jala taa'e. Qubanatti qabu. Niitiin isaa kun achi soqolachaa oolti nadhee wajjin ani. Wayne. Maayetti kun. Jira ilaalama proogiraamii malee iyyitee mucaas kaaste. Argitee? Haa ka'u ka. Mucaa kaaste. Hirribaa ka'e bana maal dura? Hirribaa maaliif kaa'arra sa'aatii isaa malee amma iyyaanidha kanatti kaaste mucaa hirribarra. Dhageesse jira kana booda natti dhiyyinana nan jeeqinis humaan barbaachisu. Niitii moo niitii miti? Niitiidha bakka waan har'a natti niitii ta'uu koo. Waan jedhu ajamu sirra jira. Waan jedhu. Dhagoo sirra jira. Anatu bulcha mana kana. Bulchiinsa koo jala jirta. Anatu si abboommatu. Waan jedhe goota. Waan jette jedha. Waan nyaadhu waan uffadhu waan dubbadhu waan ta'e dubbadhu waan jedhan goota. Waan barreesse barreesse. Waan odeesse odeesse. Ati koo durumayyuu osoo ati waan tokko gara kootiin dubbatteetii koo isheen hamma kana hunatti dhanbaa tokko ati anumaan gadi na dhidhiita anumaan na reebda kanaafuu kunoo jiraan akkasii jiraanu isheen barbaadu ishee hiikuu fi isheen jaallatu kunoo argitanii baqa propagaandaa sa'a fufanii nama amansiisan hin beektoon propagandaan kamti nama amansiisama sobaan dhugaa fakkeessanii nama amansiisuu hin jiru jiraanii qofan jettu isheetu sitti na heerumsiseera achi maalii goymeen beeka akkatti xurumbaa kanaafuu fa'aa animmoo soba katee beekaa dadaan shi garuu mataana dhukkubsa yeroo mataana dhukkubu anis waan hin beeku ofirraa indeeffadha kanan dhiisaare. Jaarsummaa keenya keessa jirti isheen hiikofan jettu. Hin beeku bakka ishee mortuudha kan oduu akkasii dhabe. Moradha. Oduudhaanis morti namni wanta morti. Afaanii mora namni afaan shi waan moruu fi morti. Kanaafuu ana yoona dhiiste si wayya kaameraa keessee garuu an viidiyoo kana dileetiin si godha. Dileet. Hiriyoonni kaa dhagaan malee. YouTube irra teessee oduu odeessitu namni waan dhugaasise. Si galeera. Kanaaf hiriyoonni kaa sirriitti abalakee akkati naan ajajamne akkati humna kooti ol taate akkati nadhee nama ganda gursummaa gandaa wajjin wal lolaa ooltu haa dhagaate. Kana dhagoo ture. Asila ani sila jira. Haadha manaa ta'e akkam dubbinaaf akkamti gursummaa gandaa dhiisa. Gursummaan nama dhiistu hin jenne gursummaa fi daanqoo qe'ee diigdee ani biyya keenyatti gursummaa laal qe'eetti yoo deebites balaa dhala waraanuma dhamanni isheen jirtu goodaatti illee gursummaan ganaa achi teessee sada biyya yaara baddoo isheen jirtu asitti na diigu fila finfinneetti. Gursummaa argitee hojii gursummaa argitee sila. Ati koo hojjete ishiin beektu jira. Kan shi jaarsi jala dhabama waan ta'eef fayyoo hin dhiisu jechuudha. Dhimma dhaga ani immoo dhiisu bakka dhimmadha. Maal godhinaan jettee anaan dhimma narraa qabdi moo amma gaafa isheen biyya galtuutti iyyuu waliin dhiisu. Akkam? Bakka qaama nammuma ishee arguttu. Maal goota qaama argee? Waan ta'utti akka. Fafan akkattee daraake? Afan akkatusi haafan akkatamusi waliin dhiisu. Ninnisnu dandee. Ati amma ijoollee baatti dhaqxeetti lola gixmaa. Maal ijoollee baadhee naqa. Kaa'ee naqa maal ijoolleen geessaa fi moo? Eessa keessa? Eessayyuu nan geessa. Eessayyuu nan kaa'a. Lola dhaqxa ijoollee keessa. Inna. Jechuun qomxaa uffadhee naqa katee miti jira. Haadha durba haadha ilmaa taate akkamitti ati oduu ganda dhaqxa? Isheenuu haadha ilmaa ta'e abbaa ta'e garuu ilma soqolatti malee isheenis olnatti soqolatti bara. Isheenis. Hinka'u maaf hinka'a? Yaada akkasii wanti na keessa niitii kootu yookaan hin jedhamne maqaa koo. Waan ittiin ibsaaniitu. Maamiin jettee niitii koo hin jedhamin argeette kootu walii gina maara koo qabata. Humna kootii ol taate kamti niitii koo bakka erga mirga koo naa dheegne ati eenyusi tuqaarratti akka abbaa manaa tokko irratti illee gadi baatee uffata biiganirraa taa'i jireenya keenya hin jeeqin guyyaa tokko illee jettee hin beektu. Silaa hin dhageessaa guftee moo anumaa dhidhiitta anumaa ririitta. Ani amma gadi bahin nadhee wajjin wal lola maa jechuudha. Nadhee wal otoo dhiiratee tokko funyaan jedhu akkamitti nadheen gandaa wajjin wal lola. Isheen immoo isheen akka waan ati ishee faana haasoftu yeroo hundumaa jiraatiin agarra propagaandaa kamtaa afuufama. Isheen akka waan ati ishee faana haasoftu keessaan haasoftu aizoos jettuuni jabaadhu jettuuni faatti dhuftee haasofti. Eengadda faama maayitee wayi jira akkas mari'anneeyyuu hirreemne ati
ufuma maxragaa kaasteetu dhiiste akkatti mari'anne hirreemne jettu seet kana namni miskiinni jalata dhuguma jiran ishee faana haasa'asira. Yaada akkasiidha ka'ee mashi ka'ee. Anuyyuu isaan bichaamti xinnoo fiil gochuun jalqabe dura bilbiloota kee ani ilaaluun sakatta'us eenyu bilbila eenyu amma garuu yeroonsa yeroon waxxareessi qabudha. Maal kun amti bilbilku? Kan. Ani kosa qorate gandamti. Haadha ilma abbaa ilmaa abbaan talaati. Kana booddee ijoollee koon fuuse ijoollee koon herumse ijoollee koon xabbasamu waan hin xabbasus waan hin xabbasamu sin qabu kana booddee xabbasees xabbasames fixeedheera. Fixeen gale. Amma kanaaf diddeetta jechuudha. Isheemo. Ittuma fuuta. Isheemo. Narraggaxaan sin jedhee jira ganaan raggaxaa. Narraggaxa. Maaf dhaame maafan kabalame maafan dhiitame kan jenne gaafa dhiigni koo na danfee akkamma waan hin taa'es odeessan dirqam godhee lafatti si dabala. Sigara? Kana bara uti na qophaa'e. Lammata waan maqaan koo keessa jiru waan maqaan koo itti dhaamu hojjettannaan dirqam godhee lafatti si dabala. Rashii dhufu naga'u ishee immoo likkiitti hangasha. Atillee waa ishiitti. Ati nama eenyu wal taatetti ati likkiitti nama galchitu? Ishee mamarraa dhaabbattu. Anarraa dhaabbanne. Bakka ati isheen beektu miti waa ishiif nan loliini warra sitti erganis jalaa cal jedhii anatu beeka bakka. Ani gadhee ofirraan deebisa. Gadhee abbaatu ofirraa deebisa. Dhageesseetta? Akka mana kana jireenya na oolcha beektaati garuu. Jireenyuma akkana jiraanne akkana oolcha jireenya waajjira beektaa. Ati kootuma gadi bahee dhaggeeffadhu isheen na dabadabdee narra deemtee manatti na ergitee ame hin dhufti maal achitti hafti? Maal kana achitti jira anu nan galeewu namni hin galle jira namni yeroo isaatti hin galle jira. Fagaatu illee guyyaan ikkoo hin badhu. Amma sumatti akkana dhibbisaa jirutu beektaati. Akka jireenya na oolcha hirribni akkana hin qabu. Buni manni kun siif bal'atu. Manni kun siif bal'atu. Manni kun bakka rafi ani muharra ani eenyu akkan teessee agarsa. Anis waxaa jedhee fataa jedhee bula. Manni acaqnaa hin dhageesse hojii. Of danda'e bakka. Nan dhageessu miti. Nabboomu miti of danda'ee jira. Kanuma guddaa hin mana irraa qabne. Na gurguru.